isaan jedhanii jedhanii quraana gabrootatu quraanni kan gabrootaati qoy ka dubbii xumuree ka'ee gaafatta waan feetan si dhageeffatuu danda'a. An garuu waan aadaa kee keessatti waan ateettu illee si dhagaa waan ofii jedhu illee ni xumura akkasi amana. Iyyaaka na'budu gabroonni rabbii iyyaaka sima eennuun allaha na'budu gabbarra. Jechuudha akkana jedhu gabroota garuu rabbii irraa dubbata rabbii waan isaan jedhan ustaaza naa ta'eera naan taane isiniin jedhaan jiru garuu ila quraanni jecha allahaati jettan ayyee jennee wal dhaggeeffataa jirra. Okay akkuma macaafni qulqulluun jecha waaqaati sagalee waaqaati nu jennaan isin nu dhageessanu quraanni jecha allahaati isin jennaan isin dhaggeeffataa jirra. Na qofa gabbaraa hin jenne si qofa gabbarra jedhe malee allahaan eenyuun si qofa gabbarra jedhaa jiraadha gaaffichi. Ana gabbaraa ka jedhu bakka biraatti mirkaneesse ka anuma bakka biraan jiru hin jenne bakka biraan ustaaz bakka biraan jiru hin jenne man hin jiru hin jenne anoo kanarrattan qaba gaafadhe malee. Kanarratti sirriidha gaafatuun ila ati garuu akkasitti sirrii gaafatu mirga qabdaa. garuu bakkema inni ani tokkocha la ilaha illa ana fa'budni jedhee ka dubbatu irratti bakka biraatitti anuma qofa gabbara din biraa jiru jedhe wanni kun quraanaa miti walii galaan ila waan gabroonni jedhan dubbate rabbiin waan gabroonni jedhani dubbate rabbi bakka kanatti immoo kun jecha gabrootaati hin jenne yooki waan gabroonni koo jechuu qaban hin jenne yooki gabrootan kootu dubbatanii hin jenne. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in si qofa gabbarra si qofa gargaarsifanna jedhe malee jecha kana gabroota kootu jedhe wanti ni barreesse jalatti kaa'een jiru suuraa Faatihaa keessatti. Kanaafi eenyuun jedhaa jira allahaan eenyuun jedhe jecha kana eenyuun gargaarsifatan allahan gabroonni keenya akkana jedhan jedhee ka dubbatu allahaadha na gabbaraa jechuu bakka biraatti mirkaneessa jedhanii jedhuga ustaaza ko jedhanii jedhaan jiru isinis ni beektu jedhanii jedhaan jiru si qofa gabbarra si qofa gargaarsifanna jedheetuma irra darba malee jedhanii jedhaan jiru jedhee dhiise malee jecha keessiif maanonna akkati jettus naa gala ila wanni asiin jedhaa jiru muraanni qur'aanaa kun takka la sirraa gabaabsan dubbii gabaabatti amma fakkeenyaaf qur'aanni takka keessa asii akeekeennan kan soddoma sunillee waanuma takka saasoo sanaasa wal hiika nu amma nu biratti qur'aanaan hiika caalaan irra guddaan callaan dubbii maali beektaa qur'aanaan hiikuudha. Anamma asii yoo ati asiin gaafattee itti dhaqee bakka biraatitti si dabarsa maaliif nu waan qur'aanaan hiiknutti garuu immoo yoo asii na fuutanii bakka biraa na geessitan malee bakki kun kanaaf furmaatan qabu jechuudha. لا أستك قرآن هي كون ما نجد أمو بر قرآن أصلا قرآن ما هي كنانو الرجال قرآن هي كمي قرآن هي كمي قرآن هي كو يولد تفور بحديثا هي حديثا اللي فيه وفا حديثا سن علماء تفسير لك كجد علماء تو يا باكي كون أنا تجا في تيافا الردر بنا اهدنا الصراط المستقيم جدا nubiratti gaafin qabuka ila nubiratti anamma fakkeenyaa fi ani akka anaatitti eessa si fuudhee si galchee suuraa xaahaa keessa si galche la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri anaan galu yoo suuraa Faatihaa ustaaz yoo suuraa Faatihaa keessatti deebise malee anaan galu waan ta'eef irra naa utaalaa bakka akkuma sanatti si qofa gabbarra si qofa rakkoon qabu inni keessan ila ustaaz inni keessan an keessan mormine yaada koon isinitti hime malee keessan mormaan jiru eddee kanatti kan jedhe allahaadha si qofa gabbarra ustaaza ko eddee kanatti kan jedhe allahaadha si qofa gabbarra si qofa gargaarsifanna jedhe eenyu allahan qabadhe irra darbiyan okay ihdina siraatal mustaqim ewa ihdina jechuuni nu qajeelchi jechuudha siraata karaa mustaqim walqixa ta'etti karaa walqixa ta'etti nu qajeelchi jechuudha karaa walqixa ta'e sun bakka biraatti illee ammallee qur'aanaan hiikama. Okay, kanatti gartee qur'aana suura a'raaf keessa si dabarsa. Karaa jechuun kun amantaadha moo waan biraati? Sitti maaraka kanaafuu ol si fudhee mi ayata biraatitti wanni maan si dabarsee ustaaza ko ani
Indiif na malee nutu akkasii bar awwal dhaggeeffadha. Nan dhiisa malee na ficcisiisaa si dhaggeeffadha dubbi dubbadhu tola. Nan dhiisa malee an suuraa tokko gad fudhadhee jennaan ergaa isaa guutuu deebii isaa guutuu suuraa sana keessaa naa kennuu qabdu malee ustaaza koo anasii faatihaadhaan isin gaafadha suuraa xahaan si geessanaan jettu yeroo suuraa xaha gaafadhe suuraa maariyaamin si geessanaan jettu akkanatti mataa nama bulbula Waatiin jedhu awwal waatiin jedhu dhaggeeffadhu waatiin jedhu barkanaaf aandiyyeen jechi kenna kun takkaa waliin dhabu akka kinniisa mootiin keessa jiru agarte waliin dhabu jedhee kanaaf dubbata dhugaadha mataa nama bulbula dhugaa keeti sirrii dubbatte dhugaa ansii amanaa barbaana teettu ati asirraa qofaa jettan nuti ka jennu qur'aanni suuraa baqararraa akeekuuf ka suuraa ikhlaasirraa akeeku ummanni kun takkaasin jedhu jira akka shanacha quba harkaa agarte akkasi garuu ati sirriidha qur'aanni kun gaafa hiike kun kaanis si dabarsa sirrii dhugaa keeti kan sinaannisa qur'aanni mataa nama bulbula yoo sirriitti hin beekini barkun dhugaa jechuun ani kana sin aalu garuu anka qur'aanaan hiiknaa sin jedhe malee yoo ati eeyyamamoo taate rakkoon qaba namma tawaalii achitti si galchee tammatana hiika amma qur'aanni kun jecha Allaahati miti beekama gaafii yuun qabu Ustaaz Bashir namni akka kooti akka keessanii tokko qorataan seenaa tokko yookiin barreessaan kitaabaa tokko fakkeenyaaf seenaa Ustaaz Bashir dhimma awwalee musammaa goota Arsii keessaa goota Jimmaa keessaa jedhe yoo nu kaa'e amma xumuraatti bakka mata duree maqaa keessan godhate dhaqee ittiin cufa Ustaaz Bashiriin bakka awwaleedhaan jedhe dhaqee cufa kan ilmi namaa harkaan barreessu iyyuu inni kun jecha Allaahati jettaniittu okay tartiiba hin qabu adeemsa naamusa hin qabu wanti kun jechuun ko suuraa faatihaarraan gaafadhe qoyyaa suuraa faatihaarraan gaafadhe mata duree suuraa faatihaarra gaafadhe deebii sanaa deebisuudha eessa dhaqaa jirtu biyya biraa deemaa jirtu maaliif akkas ta'e akkas bareeda galatoom tokkoffaa gaafii gara kallattiitiin na gaafatte wannummaan qur'aanni kun waliigalteen isaa akka waliigaltee kinniisaaf jennuunu kanaa bar galatoom ulfaadhu gaafiin ati na gaafatte sirriidha anka si gaafadhe suuraa faatihaa keessatti ati immoo suuraa xaahaatiin na dabarsita yookaan aaraafin na dabarsita qur'aanumaan maaliif deebii naa kennitaa waan jedhu of keessaa qaba jechi kee nuti tokkoffaa qur'aana kana tokkoffaa calqabuma isaatitti qur'aana kana baqararraa suuraa haga ikhlaasii jedhamuutitti takka maal laallalle tokkollee wanni inni dubbatullee kanaaf jecha asirrallee sii himnu kaan kirallee sii himnaa jennu maraa waanuma aandiyyeen dubbatee jennee waan amannuuf ati immoo asitti maaliif dubbatuu dhabdee komii kaleessite komiin ati kaleessite san osoo hin tahini akka rabbiin fedha isaatiin dubbatee fi akka qur'aanni itti walii kutuba amanee ammallee tun kana keessaan bahin akka qur'aanni itti wal dha'uun isin agarsiisa fakkeenyaaf bismillahir rahmanir rahim qur'aanni jecha Allaahati Allah taasaa jira miti ustaaz waliif galla miti kanarratti waa takka gaafii takkan qabu namni dhibbisa dhiifi mee jecha Allaahati jedhanii dhaggeeffadhaa asa Allah mee kana naayika qul a'uuzu birabbin naas ewa bareeda الخطاب لمحمد والمراد لكل أمة أفعل أرمو تسيك قل جدي جتورا قل جتي جرم جدي جتورا هو إني الله إذا جد أحد الله تكو تجد إني الله تكو تجد قل أعوذ برب الناس جديان هيكي قفنا قابت قل أعوذ برب الناس يوجد تلسي كراكون قف إسان جدي سنائكا كالتشو يبشر أكو تكنكب قل جدي أعوذ نتي فما جدي بربي قدسا ناس نما قدسا نماتين نتي فما جدي جدش ربي جدي مكونا كافان أما جدي أوكي كوي جدي جدا متي جدي دار بكما كن غافي تكنكب كن بكما داما Gaafiin qabu beekamaadha jedheedha. Maa beekamaadha akkana jechuun jedheedha dhugaadha bar dhugaa gaafatte jechuun jedhi jedhaami dhugaadha bar wanni itti gaafatte ani jechuun hin haalu maaliif jedhi jedhaamiidhaan jette jedhi jedhaan nabina Muhammadin jedha alayhi salaam nu biratti akkasi garuu immoo jedhi jedhaamiidha sirriidha jedhi jedhaan dhugaa bar wanni wajji gaafatte akkana bar kallattiin gaafachuun kee si boonsaa si iyyuu
gartee ka amma gartee arbama argite hojii nonnoo jechuu osoo hin ta'ini qaceelaan fudhatuuf dhiisuun bar waan biraati qaceelaan Okay. kallattiidhaan Mee ol kaana amma immoo dhiisa asitti gaa tasa anaafis dhaggeeffattootaafis Rakkoo. akka inni galaan jedhe dhibbaaf dhibbatti namana innahu laqawlu rasuulin kariim jechuun tola. maal jechuudha? ewa ayata 17 suuraa kuwirati keessaa innahu laqawlu rasuulin kariim jechuun innahu eeshaanun qur'aanni kun jechuudha laqawlu jecha rasuulun ergamaa kariimiin kabajamaati takkii ulfaataati Okay. takkii Quraanni arjaa kun jechuudha. okay. Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatiin aan jettanii kaatan. Amma utuu dhaggeeffattoonni kun dhaggeeffatanuu suuraa Faatihaa amma duraa sobnee kaanetti jecha Allahaati quraanni kuniin aan jettan. Ol sinnee gaafa dhufnu immoo quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Maal jechuudha mee kun? ewa bareeda amma qur'aanni kuni qur'aana hiikaa jenne durumaanaafatti walii himnee mira duraayyuu an soo himu No, Qur'aanni yeroon suuraa Faatihaa ala yeroon godatti suuraa Faatihaa irratti sin gaafu ustaaza koo quraanni kun naan jettan. Maal jenna reekan? bilchinnaan gaafata tokkoffaa galatoomii gaafii gara qaceelaatiin gaafatu beetii ulfaadhu sin jedha gabaabumatti wal ta'ee wal ta'uu dhabuu waan biraati akka nuutitti qur'aana hiikaa caalaan qur'aanaan hiikuudha sin jedhe kanallee qur'aanni kun qur'aanuma hiika qur'aana kana eessatti hundeen innahu laqawlu rasuulin kariimii kana dura ka jiru maalidha beeta suuraa baqaraa ayata 4 suuraa baraa'aa jechuudha baraa'aa suuraa jedhamu suuraa toobaa ayata 4 Bakka tokko yoo maqaa biyya biraa dhageessaa jirtu ammas. xiqqoo na dhageeffadhu kaa awwal xiqqoo na dhageeffadhu jechuun obsuu xiqqoo naa sabar ila qur'aana hiikenne asirraa fuudhee eessatti siinu taalameeta suuraa toobaa keessa si fida bareechise ayata Ammas afur moo? hatta yasma'a kalaam allaahi qur'aanni kuni dubbii rabbiitii jechuudha kalaam allaahi jechuun dubbii rabbii jechuu kara gabaabatti dubbii rabbii sanoo dubbii rabbii sani rabbiin gara jibriilitti dabarse jibriil immoo gara nabeenaa muhammadiititti yoo dabarsu jecha jibriiliin dubbii rabbii ka rabbiin gara agartee jibriilitti dabarse san eenyu gara jibriil eessatti dabarsa gara nabeenaa muhammadiititti yoo dabarsu jecha ammallee gartee ergamaa kabajamaati yoo jedhu jecha ufii rabbiin dubbii rabbii itti haasawa rabbii itti haasasani dubbiidhaan gara nabeenaa muhammadiititti achi dubbata akka nu'uutitti akkasana akkasi qur'aana hiika'uun jennuufu kana ati immoo akkana zaahira yoo qabatte ileela meetee ila teesi ila yoo zaahira akkana qabattee deemte ayata achi san anqasii isii tuquu yoo hin beekini qur'aanni ka jecha ergama rabbii jettee asumarra dhaabatta bas yoo nu hubatine jechuudha nuti immoo laal keessatti qur'aanaa waan arginuuf argaa qur'aanaa keessatti achi keessa hundeen isaa siin jechuu barbaadeeti zaahira yoo akkana laalan maal jedha jechi kuni jecha ergamaa kabajamaatii jedha zaahirri isaa garuu zaahirri biraa keessatti akeekkachiisee kun eessatti akeekki suuraa toobaatti si dabarsa qur'aanni kun jecha ergamaa rabbii jechuun kuni dura jecha haasawa rabbii ta'ee haasawni rabbii gara jibriilitti dabreeti jibriil immoo jechaan gara ergamaa nabeenaa muhammadiititti achi dubbata Maaliif of dadhabe? ati gaafii Maaliif of dadhabe quraanni maaliif of dadhaba ustaaz? Uhin dadhabne bar qur'aanni aslan Jechuun waan bakka tokko bakkuma tokkotti maaliif hin cufne? Waan bakka tokko bakkuma tokkotti maaliif hin cufne? Yeroo asii nama gaafatame maaliif fuutanii gamaan nama baatu? eewa bareeda gaafiin kee dambii qur'aanaa kanatu takka ileela dambiin qur'aanaa kuni tumni qur'aanni rabbiin tumsee tumaan lafa kaayee kun dambiin rabbii lafa kaayee kun takka jechuudha walin diigu qur'aanni wal ijaara jecha nam tokko rabbii uumaa tokko waan ta'eef jecha kanaaf ammallee nuti ka oliitiif asiif gadiif xiqqaaf olii gadii suuraa xiqqaa gabaabaa dheeraa guutuu isaa wanta takka waan dubbatuuf kanaaf akkana goonaa siin jechuu barbaade ati bargaafii sirrii gaafatte garuu wanni nu qur'aana hiiknuuf maaliifi jecha kanatu uumaa waa uume san tokko san irraa dhufe ila dubbiitti yoo battee keessatti kana malee nu ati gaafatuun sirriidha maaliif bakka kana qofatti deebiin deebifnee jette ati wanni inni deebiin deebifnee qur'aanni kun gariin isaa garii hiika aslan jechi tokko ammallee gaafii yoo kaate deebii itti kennamaami yoo asiin gaafiin ka'ee jedha asiin deebii itti kennan qur'aanni hatamtamaan jechuudha maaliif kun wannuma jiru ati immoo gaafii sirrii gaafatte bara wanni ati gaafatte annaa gala ati wanni jedhaa jirtu
maaliif jechuma tokko kana tumarratti illee asumatti deebii ittiin kenninee jedhaa jirtaati akkasii mire barakka Quraan hin zina maaliif akkas eega jecha Allah ta'e eega quraana ta'e deebii kennuu qaba gaasumatti. Inkan nuti biratti bar qur'aanni juz'a 30 kuni jecha Allah eega ta'e yoo suuraa baqaraa keessa asit dubbateedha suuraa ikhlaasii keessa yoo si deebisellee jecha uumaa tokko waan ta'eef jecha wanni dubbatamee jedhu suni kanumaa nuti qur'aanaan hiiknaa ati immoo gaafii akkana gaafachuun keellee waanuma jiru waanuma namni duraan gaafatu suuraa sagal lakkoofsa 5 irra maaltu jira ustaas? Suuraa sagal lakkoofsa 5 irraa sii bana garuu yoo kaafteetiin jette malee ani ayata lakkoofsa isa irratti yaadadha sii bana maa rakkoon qabu qur'aan na bira jiraan sii banuu danda'a. Sii banuu danda'a maal ka jedhu feeteme ati na himu maal jedhu feete ijoollee barreesse hin barreeyan. Ijoollee akkanumaan barreessitiiris. Ka ijoolleen barreessitu hin dalagu ati gaafii sammuu kee keessa gaafii tajaajiludha malee ijoolleen akkanumaan barreessa. Ka ijoollee hiikaan qabu. Suuraa sagal jedhe. Suuraa sagal lakkoofsa 5. Suuraa sagal ayata meeqarra? Ewa. Suuraa sagal lakkoofsa 5 irra. Ay billaala. Akkanumaani wanni ijoollee ta'uu wallee waa barreessaati gaafii kee wanni nama ijoollee ta'uu wallee nakala. Ay yaada hawaasaa eeguu barbaade yeroo tokko. Ol harkisi aba weetiin asii haasawachi jala sanitti haasaasun fuudaa faayidaan qabu. Ol harkisi. Walaa urjii walaa maali? Ustaaz Bashirii wajjin yoo haasawuu barbaadan kirikiriyoon ti jedhameen barbaachisu dhaggeeffadhaa warri lafa. Ustaaz